Oduun yeroo kanaaf qindeessan isinitti hima. Dura ta'an hariiroo dhimma alaa seeneetii Ameerikaa muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu kan dabalaa dhufe akka laafu gaafatanii oduu keenya kan biraatiin immoo qaamolee jeequmsa Tigraay irraa bu'aa arganna jedhan keessaa tokko mootummaa Eertiraati jechuudhaan obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii daawwattoota keenya bal'ina oduu isiniif dhiyeessuutti kanan darbu ta'a. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduutti kan darba. Dura ta'an hariiroo dhimma alaa seeneetii Ameerikaa muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu dabalaa dhufe akka laafu gaafatan. Dura ta'an Kooriyaa hariiroo alaa seeneetii Ameerikaa Jeems Riisk walitti bu'iinsi Tigraay fi naannawa sanitti irra deddeebi'u yoo ka'e balaa guddaa akka fidu akeekkachiisanii Itoophiyaa fi Eertiraan hatattamaan muddama gidduu isaanii dabalaa jiru akka laaffisan waamicha dhiyeessaniiru. Akeekkachiisni kun kan bahe wayita muddamni biyyoota lameenii dabalaa jiruu fi qoqqoodinsi keessoo adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti uumame bal'achaa jiruttidha. Jalqaba torbee kana itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay Leetinaal Jeneraal Saadiqaan Gabratinsaayee waraanni Itoophiyaa fi Eertiraa waan hin oolle fakkaata jedhaniiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay hooggantoota waraanaa afur hojiiwwan murtee mootummaa irraa maqan irratti bobba'anii fi gochoota naannicha gara waldhabdee keessootti galchan raawwatan jedhee hojiirraa dhorkuu hordofee waldhabdeen adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin TPLF keessatti uumame daran hammaateera. Bulchiinsi yeroo naannichaa itti aansuun mootummaan federaalaa rakkoo kana to'achuuf gargaarsa barbaachisaa akka godhu gaafateera. Addi bilisummaa uummata Tigraay gama isaatiin waamicha kallattii fi alkallattiin qaamni sadaffaa gidduu akka seenuuf godhamu waliigaltee nagaa Piriitooriyaa irratti balaa hamaa geessisa jechuun morme. Imbaasiiwwan biyyoota dhiyaa fi biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ibsa waloo kaleessa baasaniin waliigaltee Piriitooriyaa bara 2022 mallattaa'eef deeggarsa qaban ibsuun deebi'anii jeequmsatti seenuu hin barbaachisu jechuun akeekkachiisanii. Oduu keenyatti aanuun qaamoleen jeequmsa Tigraay irraa bu'aa arganna jedhan keessaa tokko mootummaa Eertiraa akka ta'e obbo Geetaachoo Raddaa dubbatanii pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa haala yeroo naannichaa ilaalchisuun ibsa Finfinneetti gaazexeessotaaf kennaniin jeequmsa Tigraay keessatti uumame irraa fayyadamna kan jedhan baay'eedha. Mootummaan Eertiraa isaan keessaa tokko ta'us nan beeka jechuudhaan dubbatanii. Mootummaan Eertiraa jalqaba mootummaa federaalaa waliin wal dhabdee keessa kan seene erga Piriitooriyaatti waliigaltee mallatteessinee booda kan jedhan pirezidaantichi mootummaa Eertiraa waliin nagaa buusna jechuun duguuggaa sanyii Eertiraan Tigraay irratti raawwatte haaluu jechuu mitis jedhan. Fedhiin mootummaa Eertiraa yeroo mootummaan Itoophiyaa Eertiraa irratti weerara gaggeessa jedhanii yaadan Tigraayin akka qabbaneessituutti fayyadamuufi jedhan. Carraan cimaan akka uumame yoo amaan ammas namoota keenya waliin gara Finfinneetti qajeeluu barbaadu jechuudhaanis himanii. Kana malees gareewwan adda bilisummaa uummata Tigraay tokko tokko kanneen naannicha keessatti fudhatamummaa dhabanii fi waraanarraa bu'aa arganna jedhan faayidaan walitti hidhaman qondaaltota waraanaa tokko tokko qabachuun naannicha balaadhaaf saaxilaa jiraachuu himanii. Sochiin kunis Tigraayin jeequmsa marsaa biraatti galchaa jira kan jedhan obbo Geetaachoon. Kana ilaalchisee mootummaa federaalaa bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin bulchiinsi yeroo naannichaa hojii isaa akka raawwatu deeggarsa akka taasisu malee waraana babbaasee gidduu akka seenu hin gaafannee jedhan. Obbo Geetaachoon itti dabaluun naannichi waraana biraa keessa seenuu hin qabu. Bulchiinsi yeroo kan qaama murtii mootummaa federaalaati. Mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa malu fudhachuu qabas jedhanii. Dhimma kana ilaalchisuun mootummaan federaalaa Itoophiyaa immoo waliigaltee Piriitooriyaa guutummaan guutuutti hojiirra oolchuuf xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu hime. Waan Tigraay keessatti gidduu kana ta'aa jirus hordofaa jiraachuusaa ibsee hawaasa dippiloomaasiif ibsa kan kenne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos hojiirra oolmaan waliigaltee Piriitooriyaa hanqinoota qabaatus mootummaan federaalaa guutummaan guutuutti hojiirra oolchuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa jira jedhe. Dabalataanis Dr. Geediyoon Ximootiyoos waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiitti hiikuuf bulchiinsa yeroo ce'umsaa fi hawaasa addunyaa waliin tumsuun hojjenna jedheera. Kaayyoon waliigaltee nagaa Piriitooriyaa tokko dhukaasa dhaabuu ta'uu kan hime ministeerichi mootummaanis waan amma Tigraay keessatti ta'aa jiru hordofaa jiraachuusaa dubbate. Gamtaa Afrikaatti Komishineerri Siyaasaa Nageenyaa fi Tasgabbii Ambaasaadar Baankoolee Awwidooyyee gama isaatiin haalli naannoo Tigraay keessa jiru karaa nagaatiin akka furamuuf hunduu carraaquu qabaa jedhe. Gamtaan Afrikaas rakkinicha gara nagaatiin furuudhaaf carraaqqii taasifamuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisu miidiyaaleen biyya keessaa gabaasaniiru. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Sa'aatii muraasa booda oduu biraatiin haga walitti deebinutti nagaan naa tura. Warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuu hin dagatina.